Hordoftoota michuu chaanaalii baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Har'a dhimma carraa barnoota tolaa irratti yaada keenya odeeffannoo qabnu irratti hundoofnee isiniif ibsuu barbaanna. Namoonni baay'een carraa biyya alaatti barachuu yookaanis barnoota tolaa isa jennu iskoolaarshiippii jennee kan waamnu sana argachuudhaaf ni barbaadu. Garuu immoo odeeffannoo haala salphaatiin argachuun baay'ee hin danda'amu. Amma carraa barnoota tolaa dhalattoota Afrikaa ta'anii fi biyya dhaloota isaanii keessatti barachuu otoo hin taane biyyoota Afrikaa kan biroo keessatti barachuudhaaf carraan isaa jira. Kanaaf amma inni kun Interact jedha. Gamtaa Awurooppaatiin kan inni fandi ta'u. Akkuma mata duree irratti argitan kana maal jedha? Call for scholarship application for PhDs and MSc positions in the framework of the Inter-Africa or Interact Africa project, which is intended to be given in the year 2024-2025. So asumarraa gaafa laallu galmeen yookaan iyyannoon kan inni dhufu Juunii 23, 2024 kana jechuun waxabajjii 23 bara 2024 akka lakkoofsa warra adiitti jechuudha. Kanaafi maal gochuu qabnaa? Kan pirojektichi irratti xiyyeeffatu Interact Africa project kan jedhu kun is a kind of mobility in innovative green technologies for climate change mitigation and sustainable bioeconomy. Akkuma asirratti arguuf yaaltanii seensiin jira. Seensa irratti maaltu jira? Interacting projectiin kunii muummeewwan barnootaa inni irratti xiyyeeffatu chemistry, biology, information technology irratti kan xiyyeeffatudha. Keessumaa gara conversion of organic waste jechuun wantoota agricultural waste ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Warra sana wanta gatamerraa gara bio productiitti jijjiiruudhaaf kan dandeessu qorannoowwan yookiis wixineewwan akkasii qabaannaan baay'ee filatamoodha. Inni biraan maaliifidha pirojektichi kan barbaachise kan jedhudha. Pirojektichi maal barbaachise is just to promote inclusive learning mobility opportunities by enhancing capacity building of higher education institutions by focusing on training and education in green chemistry, biology and information technology aimed at developing a skilled workforce capable of implementing sustainable practices. Akkuma amma argitan kana xiyyeeffannoon isaa humna nama baratee kallattii chemistry, biology, information technology keessumaa immoo gara bio conversion irratti xiyyeeffate waste gara bio conversion gochuu irratti xiyyeeffatedha. Baay'inni iskoolaarshiippii yookiis barnoota tolaa kuni Interacting kan inni fandi godhu. Amma bara kana kan inni kennaa jiru post giraajuutii 28dha. 28 keessaa 5 carraa digirii sadaffaa yoo ta'u, 23 immoo carraa barnoota digirii lammaffaa gosa barnootaa yookiis muummee barnoota garaagaraatiinidha. Kanaafuu yeroon immoo barnoota sanaaf kenname sadarkaa digirii sadaffaa yookiis PhDdhaa fi ji'a 36 jechuunis waggaa 3 gaafa ta'u, sadarkaa maasters yookiis digirii lammaffaatiin immoo ji'a 24tu kennamaa jechuudha. Walumaa galatti biyyoota Afrikaa keessaa yuunivarsiitiiwwan kamitti kennamaa jennee gaafa laallu fakkeenyaaf Keeniyaatti jira, Yugaandaa, Taanzaaniyaa, Itoophiyaanis keessa jirti. Itoophiyaanis keessa jirti natti fakkaata. Ilaallaa Itoophiyaanis keessa jirti jechuudha. Walumaa gala Keeniyaa Moi yuunivarsiitiitti kan kennamu hin jira. Fakkeenyaaf Keeniyaa Moi yuunivarsiitiitti
sadarkaa digirii sadaffaatiin analytical chemistry, digirii lammaffaatiin immoo ammas analytical chemistry ni jira. Achuma yuunivarsiitii Moi Keeniyaatti plant science yookiis masters of science in plant pathology dhukkuba biqilootaa kan qoratu plant pathology ni jira. Itti aansee ammas information technology ni jira jechaadha. Inni biraanii biyya kam keessattidha? Biyya lammaffaan immoo Yugaandaadha. Yugandaan immoo Mabraara yuunivarsiitii ni jira. Mabraara yuunivarsiitiitti sadarkaa digirii sadaffaatiin yookiis PhD kan kennamu baayolojii ni jira. Akkasumas keemistirii ni jira. Baayolojiin immoo gosa garaagaraatiin ni jira. Naachuraal riisorsi yookaan iikooloojii manaadhaanii yookiis manaajimentii konzerveeshiniidhaanis ni jira jechuudha. Itti aansuun immoo baayolojiin immoo achuma yuunivarsiitii Mabraara Yugaandaatti akkamitti jira? Gosa maayikiroobaayolojii fi paarasaayitolojiidhaan ni kennama jechaadha. Inni biraa Yugaandaa maastarsii information science and technology ni jira yookaan immoo information system ni jira. So achittis immoo iyyachuun ni danda'ama jechuudha. Biyyi sadaffaan inni kan biraa Taanzaaniyaadha. Sokoeen yuunivarsiitiitu itti kennama. Achitti immoo PhD yookiis digirii sadaffaan agirookiyooloojiidhaan jira. Akkasumas keemistirii akkasumas crop protectionidhaan ni jira. Inni sadaffaan immoo biyya keenya biyya Itoophiyaatti akka ani yaadutti diiteelii dubbisuu dandeessu dookumenticharra biyya lammii biyya kanaa taate yookiis biyya Itoophiyaa ta'anii asitti barachuun waan hin danda'amne Intra Afrikaa Academic Mobility yeroo baay'ee waan akkasii kana hin hayyamu. Kanaafuu isa kana diiteelii ilaaluu dandeessu. Kanaafuu Addis Ababa Yuunivarsiitiitti digirii sadaffaa analytical chemistry jira. Digirii lammaffaan immoo akkasuma analytical chemistry jira jechuudha. Inni kan biraan biyyi kan biraan immoo Democratic Republic of Congo DRC jennee kan waamnu achirratti PhD analytical chemistry jira. Akkasumas immoo maastarsii yookiis digirii lammaffaan analytical chemistry jira jechuudha. Inni kan biraa ulaagaan sunoo maali? Ulaagaan inni gaafatu maali jennee yoo ilaalle namni iyyatu suni ulaagaa guutuu qaba jedha. Warri digirii lammaffaa fi digirii sadaffaatiif iyyatan lachuu ulaagaa guutuu qabu jedha. Warri iyyatan kuni akka dhalattoota yookaan jiraattota biyyoota Afrikaa iskoolaarshiippii yookiis carraa barnoota kanaatiif ayyamamaa ta'eef keessa akka dhalatan yookiis achitti akka guddatan lammii achi akka ta'an ragaa dhiyeessuu qabu jedha. Inni kan biraan immoo admission letter yuunivarsiitii itti iyyatan irraa argachuun dirqama. Admission letter jechuun akka yuunivarsiitii sanatti affeeraman yookiis baratanii fi ayyama isaanii kenname xalaa dhiyeessuun gaariidha jechuudha. Inni kan biraan immoo ofuma isaa barataan sanaaf iyyatu xalaa maaliif akka barumsa kana barachuu barbaade motivation letterii dhiyeessuun dirqamaa jechuudha. Inni itti aanu immoo dhiifama. Inni itti aanu immoo warri iyyatan kunii biyya isaanii kan hin taane yookiis biyya dhaloota isaaniitii alatti barachuudhaaf fedhii qabaachuu qabu jechuudha. Kanaafuu maalidha kan inni kaffaltiin inni raawwatu? Maal innitu barattoota isaa kana gargaara? Warra carraa kanaaf filamu immoo maaliin gargaara? Intra Afrikaa Akademiitii intarseeptiin jennee gaafanne inni kan biraan maal gargaara? Carraa gatii barumsaa fi kan qorannoo barattoota ni cufa. Inni kan biraan immoo fayyaa, inshuraansii fayyaa fi yookiis immoo balaawwan garaagaraa kabar godha jechuudha. Walumaa galatti kaffaltiin ji'aanii barataa tokkoof kaffalamu barataa digirii sadaffaatii fi yuuroo 1,230 gaafa ta'u barataa maastersii immoo yuuroo 890 jechuudha. Walumaa galatti barataan PhD tokko ji'a ji'aanii yuuroo 1,230 ni argata jechuudha. Akka asirratti agartan jechuudha. Inni kuni maal dabala jechuudha? Kaffaltii geejjibaa
yuunivarsiitii isaanii simatu gara achitti kan geessu. Akkasumas immoo gatii viizaa itti argatamuu fi kan akka dhaqaniin ji'a jalqabaatiif immoo haala mijeeffachuudhaa fi kaffaltiiwwan garaagaraa akka kaffalataniif isaan gargaara jechuudha. Inni kan biraan immoo digirii lammaffaaf immoo akkasuma yuuroo 890dha. Inni kunis kaffaltiiwwan amma olisiisuun kana ni dabalata jechuudha. Walumaa gala immoo warri carraa kanarraa fayyadamoo ta'anii bakka lamatti qoodamu. Isaanis taarget giruuppii tokkoo fi taarget giruuppii lamadha. Taarget giruuppii tokko jechuun include students registered or admitted in one or having obtained a higher education degree from one of the African university. Biyya Afrikaa kam keessaayyuu warra filaman kana keessa biyya Afrikaa kam keessaayyuu yoo digirii isaan jalqabaa argatanii ta'e yookiis digirii lammaffaa isaanii argatanii ta'e ni ta'u jechuudha. Taarget lammaffaan immoo inni lammaffaan immoo includes students registered or admitted in one or having a higher education degree from university established in Africa. Biyya Afrikaa kam keessattiyyuu university established taatee jirtudha. Digirii isaanii jalqabaa yookiis lammaffaa warra argatanii ni ta'u jechuudha. Kanaafuu dubartoonni shamarranii immoo akka iyyatanii fi hin jajjabeeffamuu jedha. Walumaa gala odeeffannoowwan yuunivarsiitii yookiis odeeffannoo ittiin argatamuu danda'amu gabatee kana keessatti kaa'ameera. Kammoo yuunivarsiitii asirratti argaa akka jirtanii https://admissions.mu.ac.ke/ kana jalattiin argachuu hin danda'amu odeeffannoo kan Addis Ababa yuunivarsiitii akkasumas immoo Mabraara University of Science and Technology Uganda akka itti argachuu dandeessu jechuudha. Walumaa galatti odeeffannoon sirna barnoota tolaa intaraaktii kan Afrikaa keessatti kennamu kuni kana fakkaata. Akkaataan itti immoo appilaayi gochuu dandeenyu yookiis immoo odeeffannoowwan garaagaraa argachuu dandeenyu weebsaayitii danda'a. Isa kana qabachuu dandeessu. http://interact-africa.mu.ac.ke/note that each applicant is advised to apply concurrently to the host university for admission. The technologies will only be awarded to candidates with admission letters from host university. Kanaafuu akkuma namas nitti himee odeeffannoo argachuu kan dandeessanii namoota maqaan isaanii asirratti tarraa jiru kanaadha. Isa kana odeeffannoo keessaniifidha qabachuu dandeessu jechuudha. Walumaa galatti kan har'a qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaata. Odeeffannoowwan carraa barnoota tolaa irratti dabalataan argachuu barbaaddanii michuu chaanaalii hordofaa, namootaaf qoodaa, laayik godhaa, sabskiraayib godhaa isiniin jennaa. Galatoomaa ulfaadhaa jennaa jechuudha.